Macaafa qulqulluu keessatti gaafa ilaallu namni tokko raajii sana erge tokko yoo simate gatiin isaa guddaa ta'a jedhee macaafni qulqulluun itti dubbata. Gatiin keenya eenyudha? Gatiin nama bira argannu. Waaqayyotu gatiin isaa guddaadha jedha. Gatiin isaa guddaadha. Teessanii gaafa ilaaltan Abrahaamiin inni waame gatiin kee na duratti guddaadha ittiin jedha. Teessanii gaafa ilaaltan deemsa Abrahaam waamamuu booddee deeme keessatti ulfina baay'ee hin argine. Tokkoffaa laga Gibxiin naqee beela'eera. Haadha manaarraa fudhataniiru. Ulfinni isaaf hin kennamne. Looxii tiksitoo isaa wajjin ol lolee oddoo caatu irraa fudhateera. Lolli gurguddaan irra ka'eera. Abrahaam rakkateera. Lafa haadha manaa isaatti awwaallatu hidhabeera. Garuu namoonni suni yommuu Abrahaamiin eenyummaa isaa hubatanii maaliif nu balleessitaa? Maaliif akka Waaqayyo nu dheekkamu goota? Ati nama Waaqayyooti. Ergaan Waaqarraa dhufe gaafa haadha manaan irraa fuudhame haadha manaa isaa deebisiif. Isheen obboleettii isaa miti haadha manaa isaati. Inni raajiidha siif hin kadhataatis hin jiraattaa jedhee mootichatti dubbate akka inni sodaatu akka inni nama waaqummaa isaatiin ulfina argatu godhe. Ulfina Waaqayyo nu waame, ulfina Waaqayyo nuuf kennutti galuudhaaf amma Waaqayyoodhaaf hojjechuudhaaf Waaqayyo duukaa bu'uudha. Lafa Waaqayyotti argamu jiraachuudha. Lafa Waaqayyo itti hin argamne jiraachuun maraatummaadha. Lafa Waaqayyo itti hin argamne jiraachuun gowwummaadha. Lafa Waaqayyo itti hin argamne jiraachuun salphina malee ulfina miti. Lafa Waaqayyo itti hin argamne jiraachuun darbeeyyuu isa ganuudha, isa salphisuudha. Lafa Waaqayyo itti hin argamnetti gaafa argamnu nu rakkoo keessa jira. Egaa akkasin dubbii kanarra akkasin naa hubattan nan barbaada. Iddoo kanarra deddeebistanii akkasin dubbistan nan barbaada. Iddoo kanarra deddeebitanii akkasin ilaaltan nan barbaada. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun hin ta'aaf. Yoo ergamuu barbaade, yoo hojjechuu barbaade, lafan isatti ergetti yoo dhaquu barbaade, jireenya akkasii jiraadhu yoo jechuu isanitti hin jarsan yoo gochuu barbaade, naa wajjin jiraachuu yoo fedha qabaate, hole yoo jechuu barbaade, wallaansoo isaas, rakkina isaas, bal'ina isaas, dhiphina isaas yoo fudhachuu barbaade na duukaa bu'uun irra jiraa jedha. Erga na duukaa bu'e immoo hin deema lafan ga'ee dhaabata lafan jiraattu jiraata. Isaa wajjin jiraachuu waamicha keenya keessatti isaa wajjin jiraachuu waadaa galuudha. Kuna waamteetta waan barbaadde naa godhii duwwaa miti. Isaa wajjin jiraachuu, amala isaa fudhachuu, maatummaa isaa fudhachuu, maatii isaa ta'uu, akkaataa inni itti jiraatetti jiraachuu. Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti erge. Maalitti erge? Biyya lafaatti erge. Biyyi lafaa kun immoo maal hin simatte? Hin simanne, hin didde, hin salphifte, hin lolte, qullaa dhaabde, hin waraante, hin ajjeefte, hin awwaalte. Sagalee isaa sobatti geeddaruu barbaadan. Eenyummaa isaa salphisuu barbaadan. Waaqayyo biraa waan argameef garuu ulfinni dhumaa, moo'ichi dhumaa kan ilma Waaqayyoo kan Yesuus Kiristoos ta'e argame. Ulfina abbaa isaatiin isa qixxeessu qaba ture. Ulfina barbaacha gadi hin dhufne. Gadi bu'uun ulfina barbaachuu miti salphinaaf. Ol ba'uudhaan ulfina barbaachuun. Kanaaf teessanii gaafa yaaddan ana abbaa koo biraan ergamee isin barbaacha dhufe. Kanaaf isin waamuu dhufe. Isin na duukaa bu'aa. Na duukaan wanta na duukaa jiru hundumaa argachuudha. Tarii wanta illee salphaatti argamuu dhiisuu danda'a. Wallaansoo qabaachuu danda'a. Wallaansoo keenya hundumaa Yesuustu nuuf lole. Moo'icha sana hundumaa isatu nuu moo'e. Salphina keenya isatu baate. Qullaa ta'uu keenya isatu baate. Gara ulfina sanaatti nu waamuudhaaf nu waame.